dheengadda gaafa wal qaltan ini isa mana biraatti tumame nuufa fidu hin jenne bakka tumametti nama mana keessan galchitanii tumsiistanii hin beektu mana keessanitti nuu fida adlaqe asumatti immoo garuu asumatti hundi keenya argina amma gaabdii khiyana dhageeffadhu naafi abdii kun saayii balle abdii khiyya dhageeffadhu amma la waan tokko sabboona ayye la galatoom abdii khiyya amma rabbi naafitu dubbii tana finnee jirra jalaafit hin deebifnu amma wanni siin jechaa jiran namu suusuun intalti dhalaadha anka mana kiyyatti tumame masa'urummaa niin qabaa nama inni bira jiruus niin beekaa fideetiin gallakkisiisaa jetti akkasumaatti kamana kee jiruus abdii kiyya fidi sooraanis hin fida ofiin bulaanis hin fida ijoolleen jimmaa nama ijoolleen arsii qabdi hisaaba ni beeyta moo beeyta ila sabboona waan tokkotti waan nama abdii nu hadeebisu abdii qofate abdi lama jaafartoon abdiin beeytu ati ijoolleen jimmaa ani kabeeku dhageeffadhu kabeeku ijoolleen jimmaa ijoollee lama kan arge jechaadha asii galee kan arge ijoollee jimmaa Micaa dhagaa afaan keettee fi gurbaa tokko sii galemi. Ijoolleen jimmaa qabdi nama lama beekan. Okay nama lama galatoom. Habibi kiyya dubbiin gabaabbattee jirti amma. Laal hangana jecha walillee harkaan facaafnu waan akkana suuta walii galu kanarratti ijoollee fidaati namuu bakka jiru ni beekaa ijoollee fidaa gallakkisaa achi boodaani namni asirra jiru kun hundi akka nagayni fuula duratti fuufuu fi akka namni wal keessa yaa'atti dalagatuu fi afoon alaa waliin jettanii dhiifama walii gootanii tadabarte dhiifama walii gootanii nagayaan adda yaatanii dubbiin as naqabii qoqqotaa oolle yoo jenne guyyaa boruutis asuma jirra nuti. akkasi abdii kiyya ofiin Sabboona asirra waan jechuu barbaade hayyee rakkoon qabu dhageeffadhu. As qajeela please irruma taraati. Hayyee haadha faatee rakkoon qabu in qajeela dhageeffadhu haadha faatee. Sagaleen kiyya xiqqoo nitorkiin kiyyallee hin jeeqaara waan ta'eef nitorkiin kiyyallee hin jeeqaara waan ta'eef ila wanni nu beekuu qabnu. Wanni walii irra galuu qabnullee namni kun tarii mungkin boodallee walitti deebuu danda'a. Nuti sii galee ijoolleen gaaf kaanillee akkanuma jedhaa ture ijoolleen asirraa waa xiqqoo beekamu namni nu beeku yoo sii galee nama asirratti akka hin finne miskiinni mungkin tarii kan hin beekamne ka sii galee namni fooloof jecha mungkin tarii namni biraallee qabee yoo fide ijoolleen jimmaallee boru sii galee arsiin qabdee fidde jettanii yoo ka fiddan taate warri waa asirra amma ijoollee asirra waa beekamtu jecha booda sii galee namni baay'isee wal fiduu danda'a rakkoon dabalataa uumamuu danda'a sii galee araara kanama boruma hadda asitti yoo finne ka biraa gabbayee Daati kafee masaati dubbadoote warra koomantii magaalaa isaaniiti itti fataa jechuu jiran. Magaalaa yoo kana hariyaa ta'aa ollee ta'an koomentiis aaraa ollee isa tiichi barreeffamu yoo dubbanne taane asii galaa hin jirudha. Asi bullee oola. Yaa hin jiru. Koomentiin firiidemii dhabbaan barbaade barreessuu danda'a. Amma murtee jira. Nu amma warra asirra jiru walii galuu danda'u. Dhageeffadha. Dhagee. Yaa akkasi. Wanni abdii jeemoo takka taniin sirriitti bakka manni jee tanatti takka sirrii jee akkamii jee warra koomantii balleesse malee wanni inni jee lollummaan fedhee yoo dhufe yookaan hoolojjiin foloocha wal barbaadu ni jirti san ni beekama miidiyaa kanarratti garuu namni iyyaan beenu akka abdii akka gartee toofiik akka suusuudhaa waan kana amma booda akka ittiin deebine yaada gaariidha irratti walii galla kunuu dogongora inni amma booda namni
Dikki shawaafaan waan kanarratti ni hirmaatu. Anuu abdiin qaba kan. Kanarratti waliif galla abdii. Warra koomantii dhiisinurra. Kuni magaalaa mana madaam keessa taa'ee fataan hojjetu jira dhaggeeffadha bibi. Faataan fi tuqamaan jirtu. Akkasii bira kuti abdii kiyya gara hojiitti taa'aa yaanu. Akkami goonee ijoollee tana waliigallee wal amannee waan kana sirreessinee furmaata dhiifamaatti yaanaadha. Finne dubbii tana wallahi amma biran kuchi dhumtee jirti wallahi rabbi nu gargaaraa jira. Okay, furmaanni akkamitti dhufuma ka jedhee sii galee wanni ta'u. Ila furmaanni tokkoffaa nuti amma fakkeenyaaf an as keessara Hasan Kasaaraa as keessara Toofiq as keessara ijoollee Jimmaa irraallee Adil as keessara. Namoonni ijaan namni miidiyaa kanarra beeku ka suuraan isaanii beeku. Nama Arsii irraallee yoo har'a galgala namni fidee dabaddabe ijoolleen Jimmaa warri akka Suusuufa warri akka Toofiqa fa'a akka nama hin finne gaazexii irratti. Anis akka abdiitti nama hin fidu. Kanarra yoo walii galle malee nageenyi bu'uu hin danda'u. Tokkoffaa ka Jimmaa keessaallee ka maqaa Jimmaa baafatee fidee yoo tume ani ka Jimmaatti fide jedhee abdiin asirraa beekamu fidee yoo nama tume lolli kun hin babal'ata si galame. Wanni kun lolli kun itti babal'atee tokkoffaa waan feemasiin keessa bu'ee fi waan gaafsan jecha osoo feemasiin keessa bu'uura baate wallaahi lolli kun haganan ga'u. Kanarratti walii gallee ijoolleen si galee waan kanarra hirmaattanii waan kanarra nagaa labsuu barbaadan osoo labsinee bareeda natti fakkaata. Arafaatee hojii haasaa himee abdii. Waan kanarratti dhaggeeffadhaa Adil abdii dhaggeeffadhaa. Adil qoyate. Waan kanarratti ani isin hin deeggaru warri ijoolleen Jimmaallee kana jettan yoo jiraattan Arsii kennaallee kana jettan yoo jiraattan isin hin deeggaru. Maaliif jennaani ka fidee haa tumuu nuti feemasoonni hin finnu wanni jedhu hin jiru. Ka Jimmaallee ka maqaa isaatiin ala jiraatu hin jiru. Ka Arsiillee ka maqaa isaatiin ala jiraatu wayii hin jiru. Isiniif galee hoolaan hin jiru ilma namaati. Walirraa dhaabadhaa naga feena. Isiniif galee ka nagan feene hin jiru. Jimmaan keessaa bahee nagan fedhu taanaan inni waa ilma namaatii miti sheexanaa jechuudha. Arsii keessaa bahee nagan fedhu taanaan feemasii ta'a, qeesii ta'a, sheekii ta'a, sheexanaa jechuudha ilma namaatii miti jechuudha. San akkasitti ofirraa balaaleffanna. Malee nuti feemasoonni hin finnu ka fide ammoo waan akkasiisan jalalleen kaa'inaa abdii kiyya irraallee dubbachuuf hin taa'inaa ka amma miidhamaa gaafas miitan ka mana keetii as fidi sooraanis ol ba'e ka mana ofii haasaa fidu suusuunis ka mana ofii haasaa fidu ofiin bulaanis ka mana ofii haasaa fidu dubbii tana yoo fixxanoo maal godhuu lafarra harkisaa ooltan. Akkas haasaanaa dhafaatee sirriidha. Tokko ijoollee maqaa Jimmaatiin baatee dubbattee nama tumtu Jimmatti gaafatamaa fudhachuu qaba. Ijoollee maqaa Arsiitiin baatee feemasa taatee fooloo tokko qabaatte itti gaafatamummaa ilmoo ofii gorfachuudha. Isinuma gorfata. Akkasitti nurraa qabuu danda'u innus isinirraa qabuu danda'udha. Ilaa amma asirratti waa dubbachuu barbaade dhaadhafaate sabboona hundi keessanuu warra asirra jirtan biyya Arabaa kana keessatti mana ofii keessa hin jiru. Ragaadha. Wayita inni taru argaa jirta takka. Namni agartee mana ofii guyyaa takka bulchuu hin danda'u. Kana sammuu doomaadhaan hin deemu. Sun ka mana keetiiti. Kana waan ta'eef. Ofiin bula ka mana keetiiti. Inni utaale tirkaayyii. Beerka utaale. Kalaas. Kana waan ta'eef. Miyuuti qabadhu kalaas. Miyuuti qabadhu. Seerka utaale mi'aati miyuuti qabadhu. Abdii ati dubbadhu. Kalaas ka seerka utaale baga utaale. Abdii dubbadhu. Osolaan du'a baga utaale. Dubbadhu abdii. Okay. Astagfirullah. Haadha faate tokkoffaa ani miidhama. Dubbataa jira sabboona dubbataa jira bara. Miidhaan mana kiyyatti uumame ijoollee wayiitu mana kiyyan fidee sii galee anumaa gatsee banadhee dhufu achitti nama qabneerraa jedhani. Nama qabneerra jennaani ol seensisee ol seensanii nama viidiyoo bane
Mucaa sanis ani garuu hin beeku akkanuma asirra beekaa. Lakkoofsa tokko barreessa. Asaasaa kan Yoo irratti jiraate jecha mucaan. Lakkoo isaan qabdu. eessa lakkoofsa qaban sabboonna No, no. kee bar hoola. Lakkoofsaan qabu immoo ani lakkoofsaan qabu. Maali beektaa? Hoolama wal godhanii akkuma nama namni hoolaa gabbaatee oorruu hidhatu argite qabaa fida namni qabdaniirtan ol ergadha. Diimaa isaan beekan gurraacha isaa hin beekanii harkiseetuma fidee oliin seeneetumaan ol fannisee ka'ee gadi bu'aa jechuudha. Mee laala barre. Aboo akkanuma wal fitu jedheedha wallahi. Laalame. Hadda ishimee warri jimmaadha. Tokkoffaa sabboona. Ijoolleen jimmaa namni kenna du'eera gumaa nuuf fixadhaa yoo jette gumaa fixattammoo atta gootan. Kaarsiitis gumaa nuuf fixadhaa yoo jedhan fixattammoo atta gootan ishi. Ilmi namaa eega harka keessan dha'ee jiraate. Mee laala rakkina guddaa isin qabdan jechuudha ijoolleen kenna kun. Rakkina beekumsaatitu isin keessa jira. Akkamitti nama tokko hoolaan taane alarraa harkiftanii fiddanii tumtanii ka fiden beettanii ka tumen beettan ka tumtan hin beettan. Mee laalame rabbii jedhaati. Subhanallah. Ayyee ammas yaada tokkoon dabarfadhee gara xumuraatti deemna. Ijoollee kan keenya illee na dhaggeeffadha. Ijoolleen kan keenya harkaallee waan ijoolleen ba'anii hin jiru. Toofiq yoo asuma teessanii dhaamsa gadi dabarfannee ijoollee kana ulii akka hin qabne jarri arsiillee dhaamsa isaanii dabarfatanii warri jimmaallee akka hin qabnee fi yoo dhaamsa dabarfatanu akkasitti funaanaa hin ooltan jarri kun argaa hin jiran waan ta'eef kan qabame gadi dhiifamu amma asifachi bilbilbillee jechuudha bakka hundattuu akka ijoollee qabamte gadi dhiifamu. Dhaabbadhu obboleessa keenya. Inni qabame du'eera moo hafee jira baruu barbaanna. Du'ee yoo jiraate Keenyaa kan faddentiin ijoollee bakka keenya keenya walitti qabaman jiru. Carraan gaafadhaan. Sii kenna sii Aboo kenna. qoyi jedhinyaa kibirka namaa dhiibin. Ati Dubaay keessa teessee nama Suudii keessa jiru ganuu dandeessu boleessu. Haala rakkoon qabu rakkoon qabu qoy. Ayya dubbadhu fuwaade. Fuwee dubbadhu. Ilaa. Dhaggeeffadha. Ijoolleen keenya kan qabame Waa tokko ayya fuudhu qoy. Fuudhu badha jiru. nuti viidiyoo waraabneet ilaal kan jalqaba qabne sana. Ma fakkeenyaaf bakki nama kana kaa'ee Waan ofii ati wanti ofii galuu qabu. Utaalee bahee wanni jedhame hin jiru. Utaaleen harkaa bahee maali hin jiru. dirqama ammaa ila waan ofii dhaggeeffadhu waan ofii dirqama abdii Oromoo fiduun qabu mucaa kana si galee abdii Oromoo fiduun qabu garuu bakka mucaan kun itti qabame nuu fiduudha kan qabu. Kuusu obsi nan fixadha. Ilaal dhaggeeffadhu. Maal godhan bayeeraa jedhan qabi jedhan gurbaan duuka fiige inni kan arsiisu inni kan jimmaa baqataa jira duuka baateetta kaameraan si qabaa jira biraan deebine bayeera jettee manatti cufattee ol hin deebine duuka fiigaa irta fidi. Osoo qabee harkaan inni bahee jedhama. deebi'aa miti reefu haati kiyya malaal sun amma osoo qabee harkaan ta'e asuu deebi'aa bargara Gaatee jira waan ofii gaatee jira isanni waltumu argaa jirra gaatee jira qabaa jira gurbaan shurra badiimaa dhaabatee qabaa jira. dhaggeeffadhu faana kutee viidiyoon waliinuu arginee miti. Faana kutee miti mana keessa gadi baheera waan ofii argiteetta sanni gadi bahe argiteetta gadi hin baane manuma keessa duuka fiigaa. Mee yeroo tokko tasgabbamee fuudhadhu. Mee fuudhadhu yeroo tokko tasgabbame. Hasa yeroo tokko mucaa waan inni haasaa jiru Waan ofii. Tura mee nan dubbadha. Nan dubbadha mee tura. Ofiin bula akkana. Ofiin bula obsaame jedha. Tura mee nan dubbadha.
kasaaraa kiyya keetu majarraa sirraa tokko fi waan tokko laal akka namni waan irra jatee walii galaa Qasqaasaa jala taa'ee marruyyuu